Asham harka fuunee akkam jirtan maga jiraattan bakka bara haaraa isin ga'e soo hadhaa haala kamiin kaameraa keessan samsingii irratti sagalee irraa balleessuu dandeettanii isin garsiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf samsingii sagal sagal pilaasii saddeet torba irratti haala kamiin kaameraa keessan sagalee malee fakkii kaasuu akka dandeessan yookiin suura feetan kafachuu akka dandeessan isin garsiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf kaameraa kana bira dhandhee yoo jenne asirraa arguu hin dandeenyu jechuudha. Haala kamiin akka godhachuu dandeenyu seetingii as bira as keessatti hin argamu jechuudha. Kanaaf asirraa gochuu hin dandeenyu. Yeroo fakkii kaafnu garuu sagalee guddaa tokko nu garsiisa. Kanaaf yeroo nama bira jiru fa'aa kaasuun hin danda'amu jechuudha. Fakkeenyaaf sagalee sammaa yoo isin garsiise sagalee kana fakkaatu qaba jechuudha. So kanaaf yeroo nama bira jiru fa'aa fakkii kaafachuuf nu rakkisa. Maal goona? Kana asuma cufne seetingii bira deemna jechuudha. Seetingii kana bira deemna. Isarraa achi kilik goona. Achi bira immoo lead jedha asirratti volume sound and vibration ka jedhu ingiliffaa yoo ta'e waan keessan isa bira deemtanii kana kan sagalee volume qabu fakkaatu jechuudha. Kana bira deemtanii isa qabdu ammas erga deemtanii volume ka jedhu bira dhayxu jechuudha. Kunuunfan isa bira dhayxu yookiin sound ta'uu danda'a keessan irratti. Kanaaf system ka jedhu kan bira dhayxanii kana cuftu jechuudha. Kana cuftu jechuudha. Kana eega cuftanii booda kaameraan keessan amma sagaleen qabu. Fakkeenyaaf haala lama amma hin qabu jechuudha. So haala kanaan hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf isa banaa yoo ta'e fakkeenyaaf setting volume kanarra deebitanii yoo fakkii kaaftan sagalee kana qaba jechuudha. Haala kanaan seetingii dhaynee isarra balleessuu dandeenya jechuudha. Kana seetingii achi bira volume and vibration jedha keessa irratti isa bira dhayxanii jechuudha. Kanaaf sagalee kan fakkaatu ergasii volume ka jedhu kana bira dhayxan kana system ka jedhu kana dhayxanii isa bira cuftu jechuudha. Haala kanaan kanas ammas yoo cuftan waan baay'ee gaariidha. Sagalee kamiyyuu aappii keessan irratti yoo dhufu sagaleen isin hin jeequ. Kanas virtual ka jedhu kanallee wanta adda addaa fakkeenyaaf aappii irraa yoo isin dhufu wanti sagalee kan hin qabne jechuudha. Kanas irraa barbaachisaa ta'e ringitoonii qofa waan ta'eef isa qofa banaa dhiiftanii kaawwan yoo balleessitan miidiyaa biraallee baay'ee gaarii jedhee yaada. Haala isinitti orienteetamuu dandeessu. Garuu wanni barbaachisan system ka jedhu san bira deemtanii cufuudha. Haala kanaan kaameraan keessan amma sagalee tokko malee fayyadamtu jechuudha. Kana fakkaataa galatooma waan dhageeffattaniif.